accept goote jiraatti. Isin xiqqoo fuula bareedu yoo inni bishaan kun maaliif bakka malee taa'e jedhe jettee achi garagaltee halkan keessa saasa gal fakkaatee teessi. Tokko jedhe yoo inni xiqqootti bu'ee jedhe namoonni meeqa osoo na gaafatan bultiidhaaf osoo na barbaadan ani sitti dhufuu kiyyayyuu nan dogoggore jettee akka inni aaree miiran taane keessa galee jechuudha namaa wallabu yookaan isii wallabu kooti. Namni kun qormaata addunyaa keessa jira jechuudha sii galee. Laali mee sammuu bilisa ta'e yaadime. Please naa hubadha. Adamneen nyaate. Amana Oromoo Muhammad Aljaziizaa jaartii akkana jirtu walaaka. Wallahi amma maani wallahi maafe. Graamor be maafe. Hunda mee mana kee akkana hunda garanaa keessa suura hunda garanaa keettee yoona kubluleen tiyeesiin gurraatti gabaabdu isiinuu baadii waliin dheerattu lafarra jirti. Wallahi shakka. Edaani. Namoonni ana waan takka qofa dubbii tarra waa shakkeen jira. Ol kayiiti bakka shaantaan kee jiru kaameraan hin qabu. Dubbii tana adda baafanneeti. Dhiifna bakka shaantaan kee jirutti shaantaa dabalataan laallachi qabu. Mana jirti. Jecha amma jetteef immoo Hamzaa kiyya ani ibn isuma laayibii galu kanayyuu dirqama ta'eeti mana kiyya kana waliin agarsiisaa laayibii seenu malee jireenya dhuunfaa kiyya jireenya iccitii kiyya publikii irratti guyya tokko agarsiisuu nama barbaadu miti. Kalee sin dalagne arras sin dalagu borullee dhorti dalagu taa'u jireenyi dhuunfaa kiyya kanuma kiyya. Kolfis jaartii mees jaartii ta'e suura postu waliin kolfina. Tokko jedhi ka dhaggeeffadhu. Inni lammaffaa Mansuur waan jee nagarre gaaffii lamatti akka gaafatanii Mansuur kan Mansuurii miti dhaggeeffadhu ashitti shamarree bareedduu fuudhi ilmoo bareedduu deessii jedhu hayyee gurraattii yoo fuute gurraattiidhuma sii deechii jedhu hayyee fungee yoo fuute fungeedhuma sii dhaltii jedhu hayyee furdoo garaa gufuu yoo fuute jedhas kam akkasii sii dhaltii jedhu hayyee dhalli ba'u suni kan sammuun fungaati moo kan sammuun beetee gurraachaati moo kan dhaabbii sammuu isaa gabaabaati. Dhugumatti ati sanyiin argachuu barbaaddu kan bifa bareedu moo kan yaada bareedu kan ilaalcha bareedu kan kaayyoo bareedu kan jireenya bareedu dhala akkasiiti kan argachuu barbaaddu. Dhugumatti bifa bareeduudhaan yoo ta'e dhageeffadhu. Dhugumatti yoo bareeduudhaan ta'e alaanati fuuteetiin mataa keessa guutee gara osoo kabaltu sammuuyyuu duuchite mucaa sammuu qabuun dhaltu dhugaa sitti hima. Baay'ee dhalli dhalatu dubartiidha. Dhugaa siin jedha. Dhalli dhalatu dubartii abbaa sammuun hundaa'aa dubartii shaaxira yoo ta'in dayyuusee mataa keessatti quutu. Mucaa dondaa wayii lafa keetti dhagaa. Wallaahi kaywaachi deem jedhanii. Maali burruusa miti imsaarii damee fuur dalagaan kiyya kan dhahuu ta'ee jedhe burruusa miti madooshaa miti ani maaliif hin callisee rukute osoo siyya kan dalayne osoo siin badii hin qabne. Garana deemi jedhaan mataa keessa bu'aa garas deemi doomaaf arana ismanna arwan akkana uzulle min shaytaan anamma waa'ee jiddumaan tiyyallee dubbachaa yaana jiddumaan tiyyallee dubba amma ati wanni takka sirraa nafne ni bareedda yaada bareeda qabda wanni sirraa hanqateen jiru maha wanni nirasitu kun jira. Haasa'u maaltu na saalfachiisa jedhama. Maali jette bulla? Baay'ee naan gama manna jettu maali jette? Amma fakkeenyaaf miira keessa maaliif galta zabana kana Usmaan sitti haasa'u? Loqonni heellee xiqqoo isii maali jettee irra deebi'e? Akkana bareedda yaadni keetis akkana bareedaadha. Wanti hundi keetu bareedaadha. Wanni irratti tuquni jirti. Maamee maa dukkanaama garuu jettuma. Asitti maaltu bareeda godhe biyuutti godhadhu bee. Asitti maaltu bareeda godhe. Funyee kana funyaan hin qabdu tokko jedhi. Dhaabata hin qabdu gabaabduudha lama jedhi. Sadaffaa irratti bifti akka infektii fayyadamtee diimattu kanaa miti gurraattiidha sadi jedhi. Hayi maaluma irraa argite akkasitti faarsitaan. Fayyaan qabdu ijjikkee dhufatu. Maamme muciyyoo tana dhaabbata maaltu irraa hafame biyyoo tana wanni gisee hunda wanni irraa dasna godhu maali beektaa akkuma isin itti qulqullina si eeggattee teessu kanaaf bakka miidhagaa isin agarti anamma biyyoo tana yoon fuudhe bakka umriin tiyyalleen haaroo deebiti ganaa waan natti saabame san hin jiru isuma dhugaa
Wanni sama malchiisu jiru bullooti jedha gahe. Ani suma dhugaa sitti maa jira. Ati wallahi waan jibullee hin beeku. Bullaati yoo ta'e jedhu garaana bullu keessaa raaban. Ajitti dhaggeeffadhu. Mucaan kun biddeena keetti gaasa naqaa jira tokko jedha dhaga ilaali. Biddeena keetti gaasa naqaa jira. Yeroon akkasitti si faarsu. Maame, please, maame, dhagaye. Wanta akkasiin jaa saayiba kiyyaa mi'aasii jaaladha. Biddeena kiyyaa bakka isiin tolchaa jira malee biddeena keenya biddeenni kiyyaa kasii kiyyaa bada. Ani bara waan qabu isii bira kutee lubbuu biyya kana bira kutee lafa biyyattii yaa wajji qabu achi qooduu fi yaadutti dabarta. Deemaaluma taate maal? Sagaraana nyaata. Asitti waa tokko deebisiif dhugatti. Mucaan kun osoo akkasitti si faarsu jechuudha. Osoo akkasitti miidhagina kee addunyaa irratti promoot godhu jechuudha. Mucaa kanaaf fiidbaakii gaarii hin deebiftu yoo ta'e jedhe ati farra jaalalaati. Sii galee. Atuun jedhamne asii galteetiin nagammaan fuudhi. Ani sababa fuudhuu dhiisee himee jira rakkoo kiyya himee jira. Atumti mataan keessatti dhagaya sitti. Dhagayi gaafa Itoophiyaa dhuftu laayibiin galle. Itoophiyaa galteen dhokate laayibiin galle. Erga Dubaayitti deebitee laayibii galte. Daalachoftee Itoophiyaa yeroo daalachoftee. Osoo hagaati biyya tana turteetiin osoo hin fuudhin akka muka silkii dhaabatteetiin biyyatti illee afaa jirtu kan osoo Hamzaa waggaa takka biyya tana jiraate yoo xiqqaatu meetii 12 akka qabu beekta ta fuudhe. Bismillah bismillah. Hamzaan faarse kulaadhaa bar. Namni faarsuun fuudhu kana beektaa garuu. Hin fuudha. Manu biratti namni baay'ee dhalaa faarsuu fi namni miizee taa'aa ol bakka baay'eetti dhalaa baay'inaan hin fuudhu. Anamma garuu ati immoo wallahi dabana kanaan qannasa yoo barla sababa kee wallahi isuma dhugaa si aadaa oolaan. Ninka kadhaa bara isuma dhugaa. Maame dhugatti achitti bira turte. Antutaa dubbata jallis miutii godhadhati. Sagaleen si bira jiru jeeqaa jira waan ta'eef. Ashitti jaalalan beekta miti. Fikri gabaa shaalladhan. Jaalala akkana natti mee sila hin beekneef biyyi natti jedhaara. Namni akkana jaalala natti mee. Maaltu biyyi sitti jedha. Mucaan kanuma dhugaas jaallata dhaggeeffadhu. Miidhagina kee illee himee jira. Dhaabbata kee illee himee jira. Waa hunda waan ati qabdu jechuudha isa garii inboksiidhaan sitti haa dubbatu miidiyaa irratti silaa waan ilmi dhiiraa tokko nama jaallatuuf hin jenne waa baay'ee dubbatee jira. Andalaan jaalladhu inboksiin itti dubbachuun ni qaanfadha. Amma galgalaa ganama fireendummaa feesbuukaa waliin qabna akkanuma laaleetiin onlaayinii irra teessii biraatii hame waan kan jiru bakka garaa kanaan nan dandeenya. Onlaayinii irra teessii yeroo baay'ee laalarra deddeebi'ee miseen jira. Hamzaa maqaa nu nyaatiin maqaa dhiiraa nu nyaatiin bannaatti qoftan xixiqqoo hayi. Maame dhalaa babbareedduu gaafa agartee bareedina siiti irraan qusadhu dhugaa jirtutti meetuma sanboota yoo baqaanii jiraami. Goota kooyi maa dhume kaa dubbiin isaa kan barbaaddu anna akka kocaa ta'u dhumatee barbaadinni. Amaan hundoo gootu waa. Dhaggeeffadhu ashitti. Dhaggeeffadhu ashitti. Mucaa kana jechuudha biyya Kaayiroo akka jiru beekta. Ashittiin Kaayiroo natti. Sure, why not? Ani Cairo visit madrag alama layindo. Oromo garaa kee muradhu. Maammadoo garaa kee muradhu kana jala jirti. Hamzaa yoo ta'e jedhee waan qabu baafatee dubbatee jira. Ashitti illee yoo taate mallattoon isiin agarsiisaa jiru. Namni tokko yeroo du'u jedhu mallattooleen yoo namni dhufee bar Dubaay jedhaan waan jedhe akka nama Oromoo kamitittuu wallaallaa wal barannaa waliin haasoo inni itti zokkee gara ta'utti deemu. Hayyee gaariidha. Namoota baay'eedhaaf boqonnaa ta'a. Hamzaan jechuudha. Yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti jaalala shamarranii faarsuudhaan nama ekspiriyaansii qabudha. Muuxannoo yeroo dheeraa qaba beektee. Amma dhiirri gariin jaalala isaa kana baasee ibsata. Yoo shamara wayii jaallatee jedhe inboksiidhaan naqee waan qabuuf kana ibsata malee miidiyaa irratti osoo jaartii isaa waliin dhufee dhiirri Oromoo jaalala isaan ibsuu baay'ee waan kana yeroo baay'een taachaba. Isuma dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe dhiirri Oromoo osoo hangam ilmoo waliin argatee jedhe jaartii isaa kana miidiyaa irratti bahee faarsuun jaalatu. Isinii galee
Garuu jechuudha. Namni kuni yeroo baay'ee ciikota waliin hariiroo qabu miidiyuma irratti bahee faarfata. Sodaa akkasii hin qabu. Namni bari yeroo waan tokko addaatti godhe aygalli mibbaalal marsin kalammadu jetti warree amaaraa sun. Summiin lafa jalaa ka dubartii meeqa boochisu ka ofii waliin baasu. Eenyuun takkaa shamarran kolfisiisuu bashannansiisuu malee boochifnee hin beeknu. Shamarri boochifseera amboo'eera jettu gabbaatee dubbatu. Guyyaa tokko jechuudha. Gadi dhaggeeffatu. Maatamma Dubaayii jiraatte. Baay'ee nu naasofsiisi. Nama nadhiisme nama iccitii hojii baasee nuun godhin. Shira diinaati kuni dhaggeeffadhu. Shira diinaati. Malee nuti. Akka jiru qaba amantee. Gudima. Dhaga'i. Kun shira diinaati malee waan nu qabnu miti jechuudha. Hamzaan kun immoo muuxannoo waggaa dheeraa qaba jechuudha. Shamarraniif jaalala isaa ibsuudhaaf jechuudha. Oromoota biraa galata qaba. Keessattuu Maammadoo Oromoo biraa jechuudha. Amma inni jaalala isaa kana baasee siibsee jira. Jaalala kana ammoo ati dhugumatti dhiirtii Oromoo yoo miidiyaa irratti baatee jaalala namaaf qabdu miidhagina namni sun qabu sun yoo kan leelliftu kan dubbattu yoo taate jette kabaja argachuuf shamarran biratti fudhatama argachuuf sirraa fakkeenya fudhadhaa gaaffiin si gaafate deebisi. Kanuma wanti hin jedhu. Beenoo yennee malti. Gaaffiin haala salphatti hin deebi'u. Inni bareeduma kiyya ibsee akkana barbaadaa jedhe malee wanni inni dalage tokko hin jiru akshiiniidhaan hin haasa'e malee. Wanni haasa'e kana ammoo dhugoomsuun isa galti. Garaan na bulluqaa. Dhaggeeffadhu asheetti. Ciikota tokko fakkeenyaaf jaalannee yeroo jana jennuun jechuudha. Yoo isin jaalala namaaf qabaatte mallattoo isin agarsiiftu wayii irraa hubanna nu warri dhiiraa jechuudha sii galee. Muuxannoo qabnurraa jechuudha. Muuxannoo bara dheeraa qabnurraa jechuudha. Atamma mallattoon agarsiisaa jirtu Hamzaa kanaaf miirri kee waan gaarii tokko akka qabu jechuudha sii galee. Bahee mul'ata jechuudha sii galee. Dirqama doktora ta'uu hin qabnu. Miira badaa namaaf qabaattee hin beeku. Miira badaa isa kan kaanii miti ati dubbii gara faallaatti niitiin beekaa hin jallisin. Jaalalumaan jechuudha xiqqoo waa akkanaa keessa akkas shookisaa jiran. Kalee walii haasoine akka inni itti na ibse dhugaadha. Akka inni itti na ibse akka inni itti waa hedduu na ibse hedduu na gammachiiseeraan akka dubartittitti ammoo maddan akka dassi ileenyaa. Hedduu na ibsee haga ani ofii yaadne ol waan gaggaarii natti mee Harargeen biyya jaalalaa si'atuu dhaltee argite jechoota gaggaarii wayiitiif loqoda bareeda wayiitiif natti himee na bakka juubbu natti jedhe kaleedha. Haa ammoo Hamza carraasii dabarsee jira. Ibsadhu waan garaa kee jiru goota kiyya. Itti muddi. Si waliin jirra nuti qeerroon Oromoo aarsaa ati kafaltu dudduuba dhaabannee si cinaa dhaabbannee si gargaaruudhaaf nuti baana jirra. Tokkumaan nurraa gad bu'ii nurraa qilleensa kana biisiisa. Bismillah jee dubbadhaa. Bismillah jedhee mucaa. Gaarii wallahi. Maqaa rabbiitiin jalqabuun gaarii. Maammeen maal ta'e? Maammee shafafaan qabee bullooti yakkiin jeeti. Harma cabseen haa yaatu. Namummaan biyyatti